فكادي ايش أصير روبي أصير لما بيت اسكيسا والله أنا من بيكو والله بالله لا كويسو بيت قدرين والله بالله تسم بيكو والله ورب الكعبة بيكو وتكم بيكو والله بالله بيكو لو بيكي يوم غباتي يوم بعد أرقم باي أم كان ما ويا لا ويا باي اوكي ويا باي كأها mana sampai itu nanti bita من بيكو والله dua makan nanti karara karena tesemu kam akam جاتونكا أنا من اللي بيكين ديبو كاكونو زورا أولي كا mana زورا تو أولي دي mana debu rahmo زورا أولي كا mana debu fi أنا لا جاتون من تديبو ودا غير ديبو بيتشام بيكو والله بيكو ربنا الرابيكا والله وبالله بيكو والله العظيم بيكو والله العظيم والله بيكو سبحان الله بيكو نيجي nggak suta ودو بيكي كاماكيا ودو بيكي وانبلسو أني سبحان الله ربي كيك mal baleste سبحان الله ربي كيك سبحان الله ربي ايش اسمش مانش ፀሐይ ማ መረድ መረድ ሻወራው ቤትነሽ ኢንሻአላህ طيب አሁን ፓስፖርት ምናምን አለሽ ከየት ነው መጣሽ እዚሁ ጅዳ ነው ለምን ወጣሽ ረመዳን ቤት እንዴት ኢቃማ ላውጣ እንዴ እንደዚህ ወጣሽ ኢቃማ ነው የምታወጥ ላ ተመሬ ነበር እንዴ طيب አሁን የት ነው የምትጂ ኢትዮጵያ ነው የምትጂ ኢትዮጵያ ነው የምትፈልጊ لا إله إلا الله يا وكا قرتن كانت مجتين توني أسيت ترجينه خلارت الله كأننا نمني بيتايو جراته من ما درت ميشا كنا ولي غورتي أس الله كنا رفته أسيت ترجينه أيوه هارس كنا اتناوا مني بنغالي دا الله كيا أس رفته تني نكنا ميشا غورتي متان تكو اندلغو مكان إسلي أكون سرت سنيلات تافه كنا إسلي انتنا نمني سي بيتايو جراته وانا كسيتي शेर फॉलो कर आमाती ब्रांगया मतान इंदलगु मगर ते काईती मेशा ओले गुर्ती मना नमाज एंते अक्कनुमत्ती yaa obboleettiitii ati biyya namaa jirtu jechuudha keessaaf warri ijoollee biyyarraa fidaa jirtan piliis waan beektanirraa fida dallaala beektanirraa fida nama beektanirraa fida yoo dhabanii biyyuma sana haa ta'ani lukkuu horsiifatanii biyya sanitti haa jiraatanii dhugaa rabbi dhufanii biyya namaa keessatti namummaa isaanirraa fuudhee amma ijoolleen tunni sammuu isaanii tuqamee jira tarii warma biyyatti rakkinna qabu jechuun xiqqoon tokko hin jiraamti rakkinna hiyyumarraa haa ta'u maatii dhabarraa haa ta'u nama isaa hubaturraa dhabuurraa haa ta'u kallattii garagaraati sammuu isaanii miidhame gaafa dhufanii ibidda mana madaamii kanaatti dabalaman jechuudha daranuu sammuu isaanii wal gadhiisa irra guddaa ijoolleen keenya biyya namaa keessa maraataa jiran wallaahi dhugaa isiniin jedha kijibu faayidaa hin qabu irri guddaa ijoollee mana madaamii keessa maraataa jiran ijoollee rakkinni isaanii biyya jiru jechuudha rakkinna mataa isaanii qaban yaani rakkinna garagaraa rakkinna jireenyaa haa ta'u rakkinna maatii ta'u rakkinna bultii haa ta'u wanni makamii haa ta'u akkasuma warri biyyatti mataa isaanii hanga tokko tuqame jechuudha gaafa dhufaniitiin ibidda kana keessa seenan jechuudha gaafa dhufaniitiin ibidda hin taane ibidda jahannama mana madaamii kana jechuudha gubata isii keessaa fuudhii dhaloonni ammaa kana keessatti seenan ijoolleen dura rakkin isaanii sammuu isaanii guutuu fayyaa waan hin qabanne mataa isaanii gadhiisanii deemu yaa warri biyyarraa nama baasaa jirtan dallaala haa ta'u ati obboleettii kan kee kan biyyarraa fidaa jirtu fira kan kee kan biyyarraa fidaa jirtu nama fiddu addaan baafadhu wanni biraa dhabamee fayyaa ofiitii yoo biyya ofii keessa galan irra bareedaadha jechuu barbaadeeti biyyarraa fiduun keessanii oolu rakkina ijoollee irra bu'u isaanii oolu namna sammuu isaanii naga miti wallaahi warra sammuun tuqamee miti jechuu warra sammuun biyyatti jechuudha naga xiqqoo haguma takka parsanti wayiillee rakkina qabuu miti warruma nama sammuun naga jiru nagaa orgite ani waan mana madaamii keessa namuudate irraa beeka jechuudha sammuun kee hagam akka jeeqaman jechuudha alhamdulillah eega rabbiiti achi keessa rabbiin na darbee na baase jechuudha kanaaf nama sammuu isaanii xiinsammuu isaanii biyyarra miidhame gaafa isin fiddanii haa jireenya jijjiiraniif atis obboleettiin tiyya
inni maatii illee jechuudha haadhaaf abbaan illee rakkinuma biyyaa saniif jedhanii intala sammuu isaa sammuu waa addaan baafachuu hin dandeenye sammuu ijoollee fidaniitiin birrimaaf jecha ala oofnedhanii gaafa ala oofan ijoollee akkana maraatti jechuudha irraa yaadarraa deebuu hin dandeettu dalagarraa of deebisuu hin dandeettu cinqii madaamirraa of deebisuu hin dandeettu jechuudha maaldhaafuu rakkina qabdiisiin durumaayyuu waan ta'eef irra hedduu yeroo baay'ee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu yoo yaa jirtu ijoollee keenya baga jiraatanii ijoolleen kun tun ijoollee teenya ijoollee Oromooti tun ijoollee warra Amaaraati lachuu qimame mana madaamiti lachuu ijoollee kontiraataati lachuuyyuu ijoollee kontiraataati dallaalli yeroo ammaa keessaa fuuyyo suudii keessatti fuutanii ijoollee jechuudha karaa garagaraatiin faayidaa keessaniif jecha gara hin taane gattanii taa achii baastaniitiin taan bakka isaan buustanii isii achii baasullee obboleettii kan keeti isii achi deebisuunillee obboleettii kan keeti osoo beektanii faayidaa duniyaa tanaadha jechuudha maallaqatti xiqqishoo tanaaf jecha waan hin taane nurra dalagaa jira jechuudha dhibbaan dhibbatti dallaalonni jechuudha dhibbaan dhibbatti baasonni keenya jala deemanii hordofaa hin jiran jechuudha dhugaa rabbi osoo dalagaas amma fa haalli mootummaan biyya suudii gadhiisi haala mijataa fi haala bareeduudha jechuudha manni tokko yoo sii ta'uu baate jijjiirachuu dandeetta jechuudha akka duraanii dirqama hoggaa lamaa dirqama yoo fitte biyya si galchanii suni hafee jira jechuudha asumatti waan sirreeffachuu dandeettaa jechuudha asuma jijjiirachuu dandeettaa jechuudha kana osoo beektan ijoolleen teenya jechuudha والله ما نمسني ولا نما رب ما اسولي هاجرات مني رب ما اسولي هاجرات مالي ون مرا دبتن اللي هنقبو جچول والله وني سن كيس جرتن كيس صافو يو جولن يا نبي را دفا جرتن دوغا ارام اللي انو امراته ijoolleen teenallee natsamu ijoolleen maraatti biyyaa baha jira jechuudha dhugaa kalas waan garagaraalee sammuu isaanii jechuudha sammuu isaanii haadamee sammuu isaanii nyaatamee waan garagaraatiin gaafa dhufaniitiin ibidda kana keessa seenan irraa dandamachuu hin dandeettu ijoolleen teena gaafa bultiin cinqitee biyya sammuu isiin bultii irraa cinqamtee biyyarraa baate gaafa yookiin biyya namaa deemtee biyya biraa turte jechuudha fakkeenya Kuwait yookiin Kuwaataniin turte qabeenyi isiin maatii haa ta'u abbaa faadhaa haa ta'u obboleessaa haa ta'u kamiinuu haa ta'u keessaafuu ijoolleen keenya yeroo ammaa itti nyaatamaa jirtu bultii jedhanii jechuudha bultii zabana kana dhiira zabana kana hundi keenya jechuudha itti gadhiisne booda harka of nyaataa jirra jechuudha gaafa isiin waan Kuwait irraa waan Duubaa irraa galteedhaan qe'ee keessa waa ta'e argine sammuu isii biyya san keessatti walla nama meeqa jechuudha nama hoggaa 6 hoggaa 7 suudii ture asii biyya suudiitii galee biyya biraa deemuudhaaf maallaqa liqeeffatee jechuudha maallaqa liqeeffatee gaan ammallee deeme gana biyya namaatiitti goda namaatiitti deeme jechuudha kanarraa ijoolleen keenya sammuu isaanii haadame dhugaa rabbi gaafa cinqiin takka itti dhufte cinqii sanarraa dandamachuu hin danda'an yaa ijoollee teen warroonni amma dhuftan warroonni dhiyeenna kana keessa biyyarraa baatan uf dhaqqaba dursa ofiif bakka kenna dursa ofiif ani eenyuu jedhiitiin maraaya keessa jechuudha yookiin fuullee jechuudha daawwitii keessa kan of dhaabiitiin aniin kun eenyuu jedhuuf gaafadhu wallahi fuula kan keetirraa deebii argatta jechuudha aniin kun laal miira jechuun miira waa itti nama gaafata wayii ufafoo qabiitiin aniin kun eenyuun naa yaada eenyuun narra fayyadamaa jira eenyuun na fayyadaa jira ufuma kan keetii uf gaafadhu ufuma kan keetii deebii argatta jechuudha kanaafi waan qabdan harka qabadha ebaluun kiyyaa atasiitti gadhiiftee biyya si jala saamee waan godhee waan sarka facaase boru osoo madaamiin nu walloltee kan gabbaatu ta'e namnummaan deebisee biyya namaas oofuu hin jiru habiibtitiyya of dhaqqabi duniyaatii harka qabadhu waan harka qabu farka hin facaasin harka osoo nama gargaartuuyyuu waan tokko jechuudha kiyya jedhiitiin ufitti beeki yoo ka biyya namaallee deemtu akka ufii uf dandeettee galtee biyya namaa deemtu yoo ka wallee dalagachuu barbaadde ufiillee uf dandeettee ka hojii wayii uumachuu dandeettu isin jedhan gabaabumatti silaafuu waan dhageettanii miti deemtanii koomintii nama arrabsu irra siin fayyada waan ta'eef